Tolega, waa'ee nama guutuu ta'uu walii wajjiniin ilaalaa turre viidiyoo isa jalqabaa irratti isuma kanan itti isinii fufuu barbaada. Baay'ee cimseetanii isa kana isinii kaasuu barbaada. Nami biraan nama guutuudha jedhanii amanuun baay'ee salphaadha. Dandeettii nama kan biraa, shaakala nama kan biraa, jireenya nama kan biraa jajuun baay'ee salphaadha. Innati dadhabdu isa kan keetiiti. Ana bira dhuguma wanti waa'ee baasu jira. Ana bira dhuguma wanti gatii qabu jira. Ana bira dhuguma wanti seenaa geeddaru jira jetti amanuudhumatu rakkisa. Namoonni rakkoo kana qaban immoo si qofa miti. Addunyaa keenyarraa namoota baay'eetu rakkoo kana qaba. Rakkoo ofii isaaniitti amanu. Ofii keetti amantee ana biraa inni ba'u biyya lafaa jijjiiraa, ana biraa inni ba'u waan guddaadha jettee hin yaaddu taanaan akka sanatti hin amantu taanaan akka sanattiin subconscious mind kee programming gootu taateennaan hammam baradhu hammam qabaadhu namuma dhiibbaa hin finne tokko taateetu nama lakkoofsa duwwaadhaaf lakkaa'amuu duwwaadhaaf addunyaa kanarra jiru taateetu addunyaa kanarraa dabarta jechuudha. Namoonni addunyaa kanarratti powerfulidha jedhamanii yaadaman waamamanii namoota barnoota gurguddaa qaban, namoota horii gurguddaa qaban, namoota maatii gurguddaa keessaa dhufan, namoota aangoo gurguddaan hirka turetu hin taane namoota ofii isaaniitti amananidha. Eeyyee gochuu nan danda'a jedhanii warra amananidha. Humni addunyaa kana jijjiiruu danda'u, gara gaariitti geessuu danda'u ana bira jira jennee amanuurraa ka'achuudha. Waan xinnoo haa ta'u malee namni kamuu isa kana of biraa qaba. Waan xinnoo haa ta'u malee namni kamiyyuu waan kana of biraa qaba. Kanaafiyyuu isa kana nuyi irratti hojjechuun nurra jechuudha. Humna nu bira jiru kana of biraa of keessaa baafnee ittiin addunyaa keenya kana tajaajiluudhaa fi irratti hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Qabxii guddaan isinii kaase waa'ee Geediyoon. Geediyoon ergamaan dhufee humnatu si keessa jira. Humni si keessa jiru kun immoo warra miidiyaaniin rukutuu danda'a. Akki itti rukuttu iyyuu immoo akkuma isa nama tokko wajjin wal loltuuti malee akka duula daboo miti kuni. Please hubadhaa kana. Geediyooniif qaruma galuu dide kun ana keessaa humnatu jira dhee amanuu dhabe. Maaliif wanti isa raasu hin jiru, wanti itti dhaga'amu hin jiru, wanti tuttuqu hin jiru, humni akka isa keessa jiru karaa inni ittiin argu hin jiru. Garuu eessa jira humni? Humni garuu Geediyoon keessa jira ture. Humni kun kan inni ba'u hojii irratti. Humni kun kan inni ba'u rakkina irratti. Amma rakkina dhufe Israa'elitti maal gochuudhaaf? Humna Geediyoon keessa jiru Geediyoon keessaa baasuudhaaf. Inni humna baateeru kun immoo akkuma nama kan biraa of se'eetu sodaataa, dhokataa, dhibaa'ummaa dubbataa, yaadda'aa, abdii kutataati kan inni jiraatu. Kanaaf amma jireenya Geediyoon jiraataa jiru sana akka inni jiraatu kan isa godhee subconscious mindiin isaa akka inni itti programii ta'edha jechuudha. Naannoodhuma itti guddate sana fakkaateetu akkuma ollaa, akkuma hiriyootaa, akkuma abbaa faadhaa, akkuma obbolaa dhiiraaf durbaa ta'eedhuma of arge malee ana keessa humni addaa tokko jira. Bilisummaan baadhee deemaa jiraanii. Bilisummaa utuun baadhee deemuu sabni koo garbummaatti jiraachuun irra hin jiru. Warri miidiyaan kunii fardeeniif isaaniif konkolaataan isaanii akka cirracha galaanaa yoo ta'e iyyuu isaan kan hundumaa rukutee barbadeessuu kan danda'u humni ana keessa jira jedhee yaaduu dadhabe Geediyoon. Yaaduu dadhabe. Namni baay'een humna baatee baqataa jiraarra. Namni baay'een humna baatee dhokataa jiraarra. Namni baay'een badhaadhummaa baatee
iyyoomaa jiraadha waan nyaatu waan dhugu waan uffatu dhabee rakkataa jira mana keessa jiraatu dhabee rakkataa jira. Namni baay'een horii baatee waa'ee horii boo'aa jira. Namni baay'een horii baatee waa'ee horii boo'aa jira. Namni baay'een qoricha baatee dhukkubsataa jira. Namni baay'een deebii baateetu gaaffiidhaan jira. Namni baay'een furmaata baateetu rakkina keessa jira. Namni baay'een furtuu balbalaa baateetu balbala jala taa'ee nama saabanu eegaa jira. Maalan jechaara si keessaa humna guddaatu jira addunyaa kana jijjiiruu kan danda'u. Amma seenaa macaafa qulqulluu keessa dubartii Aggaar jedhamtu tokko isinii kaasa. Beektu Aggaariin warra kiristiyaanaas warra islaamaas beektu hojjettuu Saaraayi Aggaar kun. Saaraan kun immoo haadha manaa Abrahaami. Abrahaam immoo abbaa amantii keenyaati. Seenaa ishee beektu gaa Saaraan mucaa hin deenye turte kanaafuu eeganii umuriin isaanii yeroo dulloomu Saaraan yaada fiddee maaliif Aggaarii hojjettuu koo wajjin ciiftee seerraa mucaa naan deessu jettee yaada fiddee Abrahaam yaada isaa irratti walii galee Aggaarii wajjin naqee ciisee Aggaar mucaa deessee fi Ismaa'eeliin deessee jechuudha Abrahaamiif Aggaar. Dinqiin immoo ta'ee Saaraan immoo dulluma ishee keessaa mucaa argattee isheen immoo mucaa Siyaaq jedhu deessee mucaa Siyaaq jedhu kana erga deessee booddee Ismaa'eel kuni utuu taphatu tapha sirriin taane taphata ture. Tapha inni taphataa jiru kana Saaraan jibbitee mucaan koo tapha kana ilaalaa akka inni guddatu hin barbaadu garbittiidhaaf mucaa garbittiin irraa baasii jettee Abrahaam wajjin wal lolanii Abrahaam Aggaar kana mucaa isheetii wajjin fuudheetu ofirraa geggeesse jechuudha. Amma gaa Aggaar kuni mucaa ishee fudhattee yeroo adeemtu lafa onaa keessa kan isaan adeemaa jiranii lafa onaa keessatti bishaan dhugan dhabani. Bishaan dhugan dhabanii mucaa ishee ilaalaa mana Abrahaam keessatti namoota dhalate keessaa tokko isheenii mana Abrahaam keessatti gara hojjetoota 118 kan dhalatanii isaan keessaa tokko hojjettuu baay'ee amanamtuudha. Saaraan baay'ee amantiin amma guyyaa kanaatti jechuudha. Reefuu yeroo jalqabaatiif mana Abrahaam keessaa baatee jireenya lafa onaa jireenya alaa argite jechuudha dubartiin Aggaar jedhamtu kun. Isumayyuu mucaa tiineejeriidha wajjiniin. Amma gaa wanti nyaatamu hin jiru, wanti dhugamu hin jiru, lafa onaa keessa bishaan eessaa dhufuu hin danda'u. Bokkaan roobuu hin danda'u achi keessaa beekamaadha bishaanis lafa onaa keessa hin jiru. Kanaafuu meen yaaduma sammuu maayindi seetiin amma jedheen bishaan hin jiru lafa onaadha waan ta'eef. Lafa onaadhaa bishaan hin jiru beekamaadha kuni so maayindi seetiin hunduma keenya akka ittiin jiru jechuudha. Garuu iddoo hundumaayyuu wanti hin jirre jiraachuu danda'a. Expectii go lafa onaa keettis jannata eeguun gaariidha. Lafa onaa keettis bokkaa eeguun gaarii. Lafa onaa keettis bishaan eeguun gaarii. Lafa onaa keessatti mukeetiin hin jiraatu mukeetii eeguun gaarii. Lafa onaa keessatti jireenyi mijatu jireenya mijataa eeguun gaariidha. Sammuun kee waan hin jirre kireetii gochuu hin danda'a. Amantiin kee waan hin jirre uumuu hin danda'a. Amantiidhaanii gaara kanaanii buqqayitii galaana keessa gadi buufami yoo jettanu isinii ta'aadha. Kitaabni qulqullaan barnootaan hin jedhu, horiidhaan hin jedhu, jabinaan hin jedhu, sanyiidhaan hin jedhu, humnaan hin jedhu, muuxannoodhaan hin jedhu, bara dheeraa religiyeesii keessa turuudhaan hin jedhu, maaliin jedha amantiidhaan jedha. Amantiin wanta hin danda'amne gochuu danda'a jechuudha. Amantii waan jedhamu irratti kutaa tokko nan barsiisa. Isa keessatti baay'een isinii kaasa. Kanaaf amantiin biyya lafaa kanarratti waan uumame balleessuudhaaf, waan hin jirre immoo uumuudhaaf, waan du'aa kaasuudhaaf, waan jiraammoo ajjeesuudhaaf, dhaabuudhaaf, buqqisuudhaaf, walitti qabuudhaaf, bittimsuudhaaf jireenya addunyaa kanaa kan sochoosu wanti akka amantiidhaan jiru. Amantiin mootorii waan hundumaati jechuudha. Amantiin karaa nuyi ittiin uumaa wajjin wal agaruudha. Amantiin karaa humni uumaadhaa ittiin mul'atuudha. Yuunivarsiitii kana keessatti humni uumaadhaa akka inni mul'atu yoo barbaanne amantiitu jiraachuutu irra jira jechuudha. Amantiin gaara buqqisee galaana keessa gadi buusuu danda'a. Yoo barbaade galaana keessaa ol fuudhee iddoo isaatti deebisuu danda'a jechuudha amantiin. Amantiin humna guddaa hammana ga'u akkasiitu qaba. Kanaaf lafa onaa keessatti egaa maayindi seetiin Aggaar akkuma maayindi seetii keenyaati. As keessa bishaan hin jiru itti waan yaaddee fi mucaa ishee achi ofirraa fageessitee tuunni du'uudhaa taa'ee hin daalottee mucaan ishee du'ayyuu ga'eera jechuudha. Du'iyyuu urgaa'uu jalqabeera, du'iyyuu marseera jechuudha. Isa booddee teesseetu boo'uutti kaate. Mucichis hin boo'a, isheenis hin boossi. Yeroo sana ergamaan gara ishee dhufe maal jedhaanii
iyya mucichaa waaqayyo dhageeraa jedheen. Iyya mucichaa waaqayyo dhageeraa jedheen. Isa booddee ija Aggaartu baname. Iji Aggaar gaafa banamu yoo maal ta'e gaariidha. Bishaanni miilla Aggaar jala ture. Amma gaa bishaantu baname miti. Burqaa bishaaniin jirreetu baname miti. Maaltu baname ree? Ija Aggaartu baname. Iji Aggaar gaafa banamu bishaanni silumayyuu achi ture jechuudha. Bishaan bira teesseetu bishaan dheebotteetu du'atti dabarsitee of laatte jechuudha. Bishaan bira teessee bishaan dheebottee dheebuu bishaanirraa kan ka'e mucaasee jaallattu sanyii guddaa kan ta'e biyya lafaarratti. Mucaashee kana maal gootee du'atti dabarsitee laatte. Wantati hin jiru jettee du'atti ofii kee laattu, du'atti mana kee laattu, du'atti saba kee laattu, du'atti dhaloota kee laattu, du'atti biyya kee laattu, du'atti bara kee laattu, waan baay'ees ammammaatti du'atti dabarsitee kanatti laatteef sababii hin jirreef utuu hin taane sababii ati hin argineef humna keessa kee jirutu agarteeti. Oh my God. Humna keessa kee jirutu agarteeti. Humni keessa kee jiru humna baay'ee dinqii. Sababii ati sana agarreef garuu utuu maallaqi lafa guutee jiru, horii lafa guutee jiru hiyyeessaati. Sababii waan keessa kee jiru agarreefitu ati utuu qorichi lafa guuteeru dhukkubsataadhaati. Sababii waan keessa kee jiru agarreefati utuu hiiki naannoo kee keessa kee guutee jiru rakkoodhaan marsamtee jirtaati. Haala jijjiiruu sirra jiru jijjiiruutu dandeessu utuu hin jijjiirin jirta. Gaaffii deebisuun sirra jiru utuu deebisuun sirra jiru utuu hin deebisin jirta. Nyaati sibiratuu jiru namaan kennin jirta. Dhugaatiin utuu sibiraruu namaan kennin jirta. Uffatatuu sibira guutee jiru namaan kennin jirta. Maaliif? Sababiin agarreef humni si keessa akka jiru. Humni warra Israa'eliin birmaduu baasu, humni warra Miidiyaaniin barbadeessu Geedi'oon keessa ture. Geedi'oon garuu humnicha hin beeku. Humnicha hin beeku. Humnicha baatee dhumatu namaa wajjin taa'ee hamata. Humnicha taa'ee dhumatu mootummaan calluma dheeduu irratti dhiisee warratti Miidiyaan kanaa. Maal warra Miidiyaan kana Waaqayyo bantii Waaqaa jalaa xaa'ee isaan balleessu dhumuu didaneedha taa'ee abaara. Isaanii nabaaraa, mootummaa nabaaraa, ofiisaa nabaaraa, hiriyoota nabaaraa, biyya nabaaraa, waan hundumaa abaaraa namicha kana tu agartanii. Tuwattanii ilaaltanii immoo jireenya isaa kitaaba irratti illee nu barreeffamee hin jiru. Digalee dhokateetu yeroo dhaqee qamadii rukutu sana maal yaadaa rukutatanii yaaddu? Maaltu itti dhaga'ama? Miirri Geedi'oon yeroo sana maal taatanii yaaddu? Aadaa, aaraa, of nyaataa, hamma yoomiitti nurra gangalata kun? Hamma yoomiitti sodaadhaan jiraan? Hamma yoomiitti akka dhiiraatti obdii keessatti qamadii rukutan? Hamma yoomiitti ijoolleen keenya nyaata dhabanii dhumu? Hamma yoomiitti qe'een keenya diinaanii saamama? Hamma yoomiitti gombisaan keenya duwwaatti hafa jedhaa? Akka kana jedhaa qamadii isaa rukutata. Sabni keenya irra maal jedhaa jira? Sabni keenyas kana jedhaa jira. Yeroon kana waraabu dirooniin Wallaggaatu maayirti. Yeroon kana waraabaa jiru qeerrooni warra Amaaraadhaa dhufanii lafa Oromoodhaa akka jirutti saamanii irraa namoota buqqisanii namoota ajjeesanii yeroo isaanitti jiranidha. Yeroon kana waraabaa jiru yeroo mataan namaa muramee Facebook irratti gadhiifamee namoonni mataa muranii baatanii adeeman akka gootaatti yeroo isaan dhaadataa deemanii yeroon kana waraabaa jiru. Yeroo baay'ee yeroo salphinaati jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo gaddaati jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo ulfaataadha jechuudha. Yeroo sabni keenya boo'icha guddaa keessa, gidiraa guddaa keessa, wawwaannaa keessa, abdii kutannaa keessa jirudha jechuudha. Yeroo biyyicha keessa waan mootummaan hin jirre namatti fakkaatudha jechuudha. Yeroo namni namaa birmatu hin jirre namatti fakkaatudha jechuudha. Yeroo abbaan du'a ilma isaa dhaabatee ilaalu, yeroo haati du'a intala isheetii dhaabattee ilaaltu, yeroo namni walii birmachuu hin dandeenye, yeroo namni walii o'uu hin dandeenye ta'e jechuudha. Yeroo itti namni qalamu, yeroo itti reeffi namaa sareedhaan alatti nyaatamu, yeroo akkasiiti jechuudha. Yeroon kun yeroo Geediyoonii wajjiniin wal fakkaata. Humni kana sirreessu hin jiru jira. Ogummaan kana iddootti deebisu hin jiru jira. Beekumsi kana hiiku hin jiru jira.
ija jabinni kana sirreessu hin jiru jira. Gootonni kana hin jiranii jira. Maal eegaa irra biyya fagoodha. Ameerikaadhaa eegaa irra Ameerikaan dhuftee kana hiikuu hin dandeessu. Ameerikaan dhuftee hiikuu hin dandeessu. United Nationiin kana dhufee hiikuu hin danda'u. Tokkummaan Awurooppaadhaa dhufee kana hiikuu hin danda'u. Addunyaan kun waliigalee dhufee kana hiikuu hin danda'u. Humni wayii samiirraa hin dhufu. Uumaa biraas humni wayii hin dhufu. Maaliif hin dhufu? Uumaan already humnicha namoota keessa kaa'eera. Humni har'aa namoota Oromoo keessa jiru rakkoo Oromoo qabdu hundumaa hiikuudhaaf gaadha. Rakkoo Oromoon har'a qabdu kan hiiku hundisaa hiiki rakkoo Oromoodha. Hundisaa namoota Oromoo keessa jira. Amaara biraa dhufuun irra hin jiru. Tigree biraa dhufuun irra hin jiru. Faranjii biraa dhufuun irra hin jiru. Ameerikaadhaa, Awurooppaadhaa, Awustiraaliyaadhaa, Western World irraa dhufuun irra hin jiru. Gaararraa gadi bu'uun irra hin jiru. Lafa keessaa ol ba'uun irra hin jiru. Samiirraa dhufuun irra hin jiru. Namoota har'a Oromoo ta'anii lafa Oromiyaa irra jiraatanii fi Oromoo ta'anii biyyoota garaagaraa keessa faca'anii jiran keessa hiikni saba Oromoodhaa jira. Badhaadhummaan saba Oromoodhaa jira. Dinagdeen saba Oromoodhaa jira. Dimokiraasiin saba Oromoodhaa jira. Wanti saba kanaaf barbaachisu akka inni boquusaa ol qabatee adeemu kan isa godhu biyyattii Oromiyaa jedhamtu, kutaa Oromiyaa jedhamtu kana addunyaa keessatti jajamtuudhaaf galateeffamtu kan ishee gochuu danda'u humni, dandeettiin, risoorsiin namoota Oromoo keessa jira. Kanaaf iddoo biraatiin eegamu jechuudha. Dhiiree humna si keessa jiru ilaaliyaati. Nama biraa Oromoo biraa keessas hin barbaadin ofii kee keessa barbaadi. 4 kiiloodhaas hin eegin yookaan immoo mana marii Oromiyaatiin eegin, biiroo pirezidaantii Oromiyaatiin eegin, yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran irraas hin eegin, abboota gadaa biraas hin eegin, jaarsolii biyyaa biraas hin eegin, nuyi barattoonni beektonni Oromoo warra jedhan biraas hin eegin, dhaabota siyaasaa Oromoo biraas hin eegin, hiriyaa kee biraas hin eegin, abbaa haadha biraas hin eegin, eessaa eeguree achi ofii kee keessaa eegi. Isa nama kan biraa keessa jiru irratti aangoo qabdu ati. Wantati irratti aangoo qabdu, wantati to'achuu dandeessu, wantati irratti murteessuu dandeessu isa keessa kee jirudha. Isa keessa kee jiru baaseeti. Inni keessa kee jiru gaaffii hundumaa hiikuu hin danda'a, hin danda'u. Garuu gaaffii tokko hiikuu hin danda'a. Isuma duwwaadhaan keetti gaafatamummaan inni si keessaa yoo bahe humni gaaffii tokko hiikuu hin danda'a, rakkoo tokko hiikuu hin danda'a, jireenya salphisuu hin danda'a, haala mijeessuu hin danda'a, hubannaa fiduu hin danda'a, awarenessii kaasuu hin danda'a. Waan si bira jiru fidi ati. Waan na bira jiru hin fida. Nu hundumti keenya waan nu bira jiru yoo finne namoonni leenjii kana fudhataa jirtan humna sin bira jiru, beekumsa sin bira jiru, ayyaana sin bira jiru, dandeettii sin bira jiru yoo fiddaneettan humna nu biraa yoo baafne nuyi humnoon inni na biraa yoo bahe waa hojjetaa, inni si biraa yoo bahe waa hojjetaa, inni ishee biraa yoo bahe waa hojjetaa. Isaan kun walitti eda'amaniitu Oromiyaa guutu jechuudha. Oromiyaa gaafa guutanii jedhanii Itoophiyaa guutu. Itoophiyaa gaafa guutanii jedhanii Afrikaa guutu. Afrikaa gaafa guutanii jedhanii addunyaa guutu. Yeroo sanaa Oromiyaan biyya lafaa keessatti biyya jajamtu, biyya addaa, biyya dinqii, namni hundumtuu dhaqee daawwachuu, dhaqee arguu barbaadu, viizaan ishee kan akka xaphiitti hin argamne, sinii galee tourist attractionii ishee baay'ee kan ta'e, biyya hundumaa hawwattu, biyya mootota hawwattu, biyya badhaadhota hawwattu, biyya beektota hawwattu, biyya jajjaboota hawwattu, biyya dargaggoota hawwattu, biyya nama hundumaa hawwattu, biyya namoonni dhufanii experience fudhatanii keessaa deebi'an, biyya namoonni keessatti dhaqanii barachuu barbaadan, biyya namoonni arguudhaaf waggaa 4, waggaa 5, waggaa 10 qophaa'an hojjetan hawwan taasisuu hin dandeenye jechuudha. Biyya keessa jiraatu namni kamuu biyya isaa jannata godhachuu hin danda'a. Jannata xinnoo. Ameerikaa waggaa 300 dura lafa duwwaa turte har'a biyya nama hundumtuu barbaadu taate. Maaliif namoota ishee keessa jirantu humna isaan keessa jiruuf keessaa baasee humna sanaan maal godhanii
hin hojjetani. Kanaafanii humna na keessaru yoon baasee ati humna si keessaru yoo baafte magaalaan Oromiyaa hundumti ishee Niiwuorkii wanti isheen hin caalleef hin jiru. Magaalaa guddittii tokko duwwaa qabaachuun Finfinnee duwwaa Finfinnee jechuun nurra hin jiru. Finfinnee fuunee Niiwuorkiin gochuu dandeenya. Naqqamtee yoo jenne Hamboo yoo jenne maqaa biyya barbaaddan maqaadhaa magaalota Oromiyaa xixinnaaf gurguddaa maqaadhaa isaaniin fuunee biyyoota addunyaarraa jiru jedhamanii wajjiniin dorgomaa godhuu hin dandeenye jechuudha. Akkamittiin humna si keessa jiru duwwaa yoo barte nama ga'aadhati humna guddaatu si keessa jira. Wanti ati amma ila kana sitti min fixuu yaala. Wanti ati amma nan dhabe jettee yaaddu an kanatti iyyeessaa an kanan qabu eebuu kanaan qabaa beela kanaan qabaa rakkoo kanaan qabaa gaaffii kanaan qabaa hanqina kanaan qabaa waan jettee yaaddu sana irratti maasterii godhuu dandeessaati. baay'ee ispeeshaalistii waan sanaa ta'uu dandeessaati. Rakkina kee sana soolvii gootee rakkinoota sana fakkaatanii addunyaa keessa jiran hundumaa soolvii godhuu dandeessaati. Ekspertii waan sanaa ta'uu saayintistii waan sanaa ta'uu dandeessaati. Eeriyaa sana irratti maallaqi addunyaadhaa gara kee akka inni dhufu gochuu dandeessaati. Eeriyaa har'a rakkoo ta'ee jiru sana fuutee ati madda galii godhuu dandeessaati. Eeriyaa kuni rakkoodha chaalenjii kooti chaalenjii biyyaati. Wanta jettu sana ati bizinesatti geeddartee dinagdee guddaa ta'uu akka inni ta'u gochuu dandeessaati. Aawu. Ani kitaaba baay'een jaalladha kitaaba qulqulluu. Kitaaba qulqulluu baay'een jaalladha. Warri tireeningii koo kan fudhataa jirtanii isan jaallattan yoo ta'e at least dubbisa. Hin jaallattu. Wanta akka macaafa sanaa biyya lafaarra hin jiru anyways. Oh my god. Kitaaba dinqiidha. Kitaaba qulqullaani si'a baay'een dubbisanii still dubbisaan jira. Bara lafarra jiraadhu hundumaan dubbisa. Inni jireenya kooti. Isarratti ni ijaareen waan hundumaa kun. Si hawwii kooti siifisi. Kitaaba qulqulluu sana keessa waan akka jedhu jira. Kan dheebotee hadhufu gara koo hadhugusii ani immoo burqaa bishaan jireenyaan garaasaa keessaa baasa. Amma barsiisaa jedhanii isaa duuka buutonni waamantu guyyaa ayyaana Faasikaati. Ayyaanni Faasikaa Israa'el keessatti beekamaadha. Ayyaana guddaadha guyyaan sun. Ayyaanni sun torban tokkoof geggeeffama. Guyyaan dhuma ayyaanichaa immoo baay'ee guyyaa guddaadha. Guyyaa guddaadha baay'ee. Guyyaa guddaa isaarraa batee Israa'el egaama biyya hundumaatii dhufa. Biyya hundumaatti faca'ee jira yeroo sana. Biyya hundumaatii dhufa irraa ooluu hin danda'amu. Ispeeshaalii irraa hafuu hin danda'u. Guyyaa namni hundumtuu wal ga'ee jiru biyya garaagaraa irraa afaan garaagaraa haasa'aa dhufan irrattitu dhaabateetu namichi Yesuus jedhamu suni namni dheebotee yoo jiraatee gara koo dhufu baay'ee wanta powerfulidha. Sinii galee hadhufu nama dheebote waame beeka. Waamicha akkasiin ta'u yeroo baay'ee normaalii miti waamicha akkasii. Namni nama hiriyaa waamaa, sooressa waamaa, nama waasinii fayyadu, nama sinii galee fayyadattanii yaadda waamtu malee nama ofittuu rakkataa ta'e waamtanii. Garuu nama dheebote bakka dheebodhee gaggabeera duufan jedhee abdii tokko kan hin qabne ofiima isaatii abdii bishaan dhuganii survive godhuudha kan hin qabne waame jechuudha. Hadhufuu hadhuguu jedhe. Laagaa amma gartanii duraan dursa dhufee dhuguutu irra namichichi. Dheebuu ba'uutu irra namichichi. Waan sana experience godhuutu irra namichichi. Rakkoonsaa sirriitti hiikamuufiitu irra namichichi. Amma si'a tokko waan hin beekne nama tajaajila. Waan experience hin goone nama tajaajila. Dokteeronni tokko sigaaraan tuutiin jedhu patient isaaniitiin of immoo gabbaanii tuutu. Waan hin hojjenne namatti manuu baay'ee. Waan experience hin goone tokko namatti himin
waan jireenyaan hin beekne tokko waan information hin beektu namatti himin. Googlein ba'eessa goyi nutti masa wanti Google irra jiru information hin jiru. Namni garuu nama taanaan waan isaa namatti himuuf dura experience godhuutu irra jira. Proofii godhuun gaariidha jireenyaan ilaaluun gaarii. Hadhufuu hadhuguwe. Eeboo habawedhe. Uffee si jalqabaati gaafa. Eeboo bayeera am satisfied. Quufeeraan jireenyatti quufaaf yeroo tokko. Nagaan isin quubsuu qabaa. Gammaddanii quufuu qabduu. Boqottanii quufuu qabduu. Nyaattanii quufuu qabduu. Dhuddanii quufuu qabduu. Uffattanii quufuu qabduu. Beektanii quufuu qabduu. Ogummaa quufuu qabduu. Hubannaa quufuu qabduu. Fayyaa quufuu qabduu. Relationshipii gaarii quufuu qabduu. Waan gaariin jedhamee uumaa biraa namaa kennamu hundumaatiin quufuutu nurra. Hanqinni isin bira hin jiraatin. Hanqinni isin biratti hin argamin. Guutuu ta'a. Isinii galee ergasii booddee immoo burqaa bishaan jireenyaan garaasaa keessaa baasaa ilaagaa poointiin qonni guddaan as jira. Namichi maal ture? Dheebotaa ture. Maaloo bishaan birciqqoo tokko nama jedhu. Nama bishaan ijaan argu hawwatu bishaanuma sanan garaasaa keessaa baasaa. Bakkeedhaan fidan jedhe. Dhugee quufee erganne dheebooddee garaadhuma isaa keessaatanii isanni sila dheebotee sanan keessaa baaseetanii namoonni dhufanii isa keessaa akka isaan dhuganan godhaa. Agartee waan si keessa jiru galaana guddaas si keessa raachuudha. Ooshenii guddaas si keessa raachuudha. Risoorsiin dhumnes si keessa raachuudha. Hiikan dhumnes si keessa raachuudha. Deebii yaa'een dhumnes si keessa raachuudha. Waan nyaatameen dhumne, waan dhugameen dhumne, waan uffatameen dhumne, waan baratameen dhumne, waan qaqqabatameen dhumnetu si keessa jira jechuudha. Wanti sun immoo gaaf tokko waan ati gaaf tokko dhabde ta'uu danda'a. Waan ati gaaf tokko dhabde sanaa ati ofii kee quuftee keessa keetiiyyuu ba'ee millions namoota miiliyoonaan lakkaa'aman bira akka inni ga'u ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf egaa ammati ana keessa humnatu jira jettee akka amantu barbaada. Ana haadha manaa koo malee nama ga'aadha. Ani barnoota malee nama ga'aadha. Ani horii malee nama ga'aadha. Ani teknolojii malee nama ga'aadha. Ani Ameerikaa malee nama ga'aadha. Ani hiriyaa malee nama ga'aadha. Ani aangoo malee nama ga'aadha. Ani uffata malee nama ga'aadha. Ani meekaappii malee nama ga'aadha. Ani wiigii malee nama ga'aadha. Atuu waan tokko ofittiin kaa'in nama ga'aadhaan akkuma jirutti humna guddaatu ana keessa jira. Galaana guddaatu ana keessa jira. Poteenshaalii guddaatu ana keessa jira. Waan biyya lafaa kana ga'uu danda'utu ana keessa jira. An nama ga'aadha jettee akkati amantu barbaada. Yoo eessatti iyyuu waajjira kamiyyuu seente iyyuu nama kamii hojii iyyuu haasofte iyyuu madirakii kamirra yoo dhaabatte iyyuu haala kamirra yoo jiraatte iyyuu namni waan ati wantoota qusaaqosiidhaan akka inni si tilmaamuun godhin. Horiin nama akka si madaalu, barnootaan nama akka si madaalu, sanyiidhaan nama akka si madaalu, afaaniin nama akka si madaalu, iddoo dhalootaatiin nama akka si madaalu, uffataan nama akka si madaalu, meekaappiidhaan nama akka si madaalu hin eeyyamin. Kana hundumaa utuu ofittiin dabalinati nama gaadhaati, nama bareedaadhaati, nama dinqiidhaati, nama guddaadhaati, nama biyya lafaa jijjiirtuudhaati. Isaan kan hundumaatu ofittiin dabalin. Harki yoo sittiin jiru teessa artifishaalii kee'attee waa ta'uun sirra jiru. Miilli yoo sittiin jiru teessa artifishaalii kee'adhu bareedi. I don't mind. Garuu isaan miti ati. Miillaan miti, harkaan miti, ijaan miti. Uumaan wanti inni sii kenne siif ga'aadhuma waan itti dhalatte sana biyya lafaa irratti fiduudhaa fi waan si barbaachisu qabdaati. Waa ofitti bexxeluu malee akkuma jirtutti ati addunyaa jijjiiruu hin dandeessa. Kanaaf ati nama gaaguutu enjoy godhi jireenya kee. Gammadi ofii keetti. Asuma irratti naafa viidiyoo kana.